Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota Ammaar Wood. Arra viidiyoo gabaabtuu takka akka miidhagaa fayyaa qabdan duraan dursee odoon salaamtaan gaafataniin utaalee karaa waaniin hojjedhuuti. Akka miidhagaa fayyaa qabdan obboleeyyan kiyyaa akka isin fayyaa qabdan rabbi irraa hin abdii qabaa. Arra viidiyoo bareedduu takka Ammaar Wood akkumaan qadaa godhuuf deemutti yookaan laaqana godhuuf deemutti. Yaanni bareedaan tokko naa dhufee jechuudha. Yaada qadaa kanarratti irraa laaqana kanarratti viidiyoo bareedduu takka hordoftoota kiyyaaf yoo maree hojiitti yaanni naa dhufe jechuudha. Yaanni naa dhufe kun maal jechuun keessaniin ooluu laaqanni kunarra ruuzaa jechuudha. Ruuzaa addaa bareedaa mi'aawaa zurbiyaana ja'amuun hojjechuuf deemaa jechuudha laaqana kanarratti. Akkasumatti nu faana turan afeerraa keenya maal godhuutiin jechuun keessaniin ooluu. Kunoo shunkurtaanis akkuma agartanitti kunis barbaree maali biibaar ja'aniin afaan arabaatiin afaan keenyaan barbaree gurguddoo sanii haala kanaan ciree shunkurtaas akkuma reefu agartan sanitti haala saniin ciree gaggeessee jira. Nu faana turaan afeerraa keenyaan isiniin ja'a har'a laaqana kanarratti hanga xumuraatti nu wajjin daawwadhaa. Viidiyoo keenya laayik sheer godhu hin dagatinaa isiniin jechaadha. Viidiyoon keenya kana fakkaataa har'aan kanaa Ammaar shiillattee jirti jechuudha lukkuudha kuni. Agartan kuni kaanis dinnichaa zeetaa oowwee jiru lukkuu keessa kaa'ee shiilee keessaa guuree jira. Akkasumatti illee kunis dinnichaadhaan itti naqee jira. Danfuu jira dinnichaan shiilamu jira amma. Akkasittiin jechuudha haala kanaan viidiyoo gabaabduu kan isin marajii naannaa dhufee jira yaanni kuni. Akkasumatti illee laayik sheer godhuu hin dagatinaa isiniin ja'a obboleeyyan kiyya. Ruuzaa kana walumaan daawwannaa jechuudha hanga xumuraatti nu faana tura. Dinnichaan bilchaachuu jira haala kanaan zeeta keessatti. Akka shibsiitti jechuudha. Kunoo kunillee maali jechuun keessan ooluu maali timaantimii fi kamzaraadha kana kan hin daakee keessanii. Kunoo shunkurtaa zeetan nagadda isin jira. Keessaa guuree dinnichaa zeetuma sanitti naqee jechuudha. Shunkurtaan haala kanaan diimaatti isinii fi biibaar haala kanaan diimachaa jira. Mi'aa isaa gaa walumaan garraan isiniin ja'a ruuza kana. Waa cokkilee amma san bilchaate. Akkana kunoo ruuzni irraan tanaa dinnichaan irree fushiilee keessaa guuree sanii amma asitti deebisu jira jechuudha zeeta keessatti ittiin deebisu jira. Akkasumatti illee ruuzni duruun bilcheessee dhiifama hedduu akka dhiifama naa ta'a. Eegumaan wanta takka irraa godhee yaadadde jechuudha viidiyoo isinii maru. Ruuzni duraan dursee ture gisee dhiqattee booda irra kaayyattaa irra gonne bilchaannee xiqqashuu ilkeetti nama dhaabbata jechuudha. Dilisa doo inni bilchaanee tokko jijjiira. Irraaneet akka paasta mirtuutti irraaneete bishaan isaa san jalaaneete ruuza cuqqeleetiin qopheeffadhee jira jechuudha taa'u jira na cinaa disii. Ruuza sana akkaataa gisee itti naqu isin agarsiisaa jechuudha walumaan daawwanna. Haala kanaan lukkuunis reefshiilee jirus itti naqamte jechuudha. Hedduu takka dhiifaman irraa tahaa waan dogongoraa jirus jechuudha. Koomantii jalatti gisee naa barreessitanii koomantii nama gammachiistu. Warreen irra beekan yookaan haala karaa isaan itti beekan yoo jiraates koomantii jalatti yaadanaa kan kun immoo kan isin agarsiisu jiru kun kamzaraa fi timaantimii reefu daakessan jechuudha. Namoota zurbiyaana kana karaa adda addaatiin hojjeta. Ani karaanin hojjechuun jiru kun karaa gabaabaadha jeetii yaadaan akka fayyatti. Akkana jeetii yaada. Kanarra gabaabaatis jiraachuun ni oola. Yaada keessan oguu daawwattan booda viidiyoo tana kunis salsa kana inni godhu jiru. Koomantii jalatti naa barreessaa isiniin ja'a ilmaan Oromoo. Warreen viidiyoo kana daawwattan hundinuu yaada keessan koomantii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa ruuza kana. Urgaansaa telefoona keessan isin dhufuun ooltuun ja'a. Akkanattiin garagalchaa jechuudha. Haaluma kanaan hojjetamaa jechuudha zurbiyaan akkaan ani beekutti jechuudha namni karaa adda addaatiin beeka akkuma reefu isiniin jeetti. Akkana gaakunoo haala kanaan garagala. Maqasnichi taa'u kunis gaafaniin rifeensaan ciruun gartee disii cinaa keessan jeenaa kun kan nyaataan godhu salaxaa waan adda addaatiin kan hin ciru. Maqasni disii keessaa maal godhaa jechuun keessanis hin oolu.
maalumachi dalagaa rifeensaan ciraniin jeena kan hin nyaataan hojjedhu jechuudha. Salaxaa shunkurtaa waan adda addaatiin hin cira isaa. Kan rifeensaa qofaa miti jechuu isinii kunis kunoo qurunfulii kanaaniin cafagaa jechuudha isaa fi qullubbii walitti. Akkana karaa kanaanii hojjetama itti naqama jechuudha. Akkana gaa hedduu takka namatti tola viidiyoon akkamitti tola. Kunis qarfaadha. Qarfaa akkasumatti keessatti naqaa jechuudha. Hedduu takka urgeessa nyaata. Ni mi'eessa gizeetti goote. Ani ittiin godha akkanatti kunoo kanatti karaa kanattiin hojjedha. Allah qadaa kana eenyumaan hojii nyaataarra? Eenyumaan hojii nyaataa hordoftoota fayyaa hunda wajjin hin nyaanna. Akkanaan isin hin jaa. Itti naqamtee kunoo garfoonni maal qurunfulii fi soogitte jechuudha. Fi qullubbiidha. Akkasittiin gara gaggalchee xumura jira. Kor jee bilchaachuu jira biraanne. Haaluma kanaan gaggeeffamaa jira. Kunis hawaaja zorbiyaanaati. Itti naqama. Bismillah. Hedduu takka urgaan isaa halaala irraa akkana nama dhufti. Qadaan irraa kunoo kana fakkaata jechuudha. Haala kanaan hojjechaa jirti Muammar. Karaa adda addaatiin waan adda addaa viidiyoo adda addaatis isiniif hojjennaa diraamaas biraankiillee akkasumatti waa hedduu isiniif hojjennaa jechuudha. Ammoo isin yoo nu bira dhaabbattanii laayik sheer gootanii nu jajjabeessitanii koomantii nama gammachiiftu adda addaa nuuf kennitanii nu jajjabeessitan akkasitti illee nutis hamileedhaan jechuudha waan adda addaa isiniif hojjenna. Akkasumatti illee warreen nurra beektan illee nurra gurguddoo hawaa hojjechaa jirtan illee aartistoota keessan kan eegalee waan adda addaa hojjechuu jiru kana waan hin beekne himaa fi barsiisaa yaada keessan koomantii jalatti kannaa fi waan akkanaa sirraaruu bakka tana tolfadhaa jecha waan hin beekne wal barsiisaa hayaanuun isinin jaa. Huruuda kunis akkanumatti tana keessa yaada dabarsaa jirra. Akkasitti huruun isitti naqamaa jechuudha akka hararaa xiqqishoo garagalchuuf. Hedduu mi'eessa huruuda kan nyaatatti godhamu kuni. Akkana kunoo haala kanaan hojjetamaa jechuudha. Allah na nyaadhu akka jettii moo lukkuun fi dinnichaan akka ajaa'ibatti. Kunoo akkuma agartan kanatti waa hunda waliin naqee hawaajatti naqee xumuramee jira jechuudha. Xumura isaati kuni. Kuduraa hunda walitti bilchaate akkanatti hojjechuu jira. Eega inni waa hunda waliin naqee xumurameen booda maaltuutu itti naqama. Akkasitti ruuzni itti naqama jechuudha. Ruuzni reefsin hin jeessanii kan xiqqoo jijjiiraadha ganaadha amma itti deebi'ee ruuza kanatti naqama jechuudha. Haala kanaan itti naqama. Maashaallah tabarakallah. Haala kanaan itti naqama ruuzni jechuudha. Bishaanis hedduun qabu kuduraan hundi eesseerti jalatti bilchaattee jirti. Yeroo waliin naqamus yeroo naquus akkasumatti waliin daawwanna. Viidiyoo kana hanga xumuraatitti nafaana turaan afeerraa Muammariin isinin jaa. Kunoo kuni khali kuni kan namni hin beekne hin jiru. Kal kana kubbaayyatiin xiqqashu gocadhaa jechuudha. Yoo feetee bishaaniin gootellee homaan jiru laakiin ani kaliyyoon godhe natti tola. Ono akkanatti malaakaadhaan akkanatti itti naqaa jechuudha. Walitti illaagaa haala kanaanii wali garagalchaa jechuudha.
akka ichi booda ruuza gubbatti naqama kun. Haala kanaan irra naqamaa jechuu ruuza irratti. Maashaallah. Hanga xumuraatitti yemaan isaan naqutti anuma wajjin isin nafaanuma turaan irra kiyya. Akkam akka ta'e ruuzni kun waan gubbaan naqame kanaa wajjin kuduraa jalatti bilchaate san wajjin. Maashaallah yaa salaam ta'a. Maashaallah. Xumuree jechuun amma ruuzaa fixeetiin jira. Khalaas. Kunoo dhoofnee jirra khalaas amma. Dhiyeessuuf saanaa irratti naqu jira. Akkanatti naqama kun kuduraa jalaa sanii fi ruuza adii fi kakarallee isaa garagalee kana akkasitti waliin naqama jechuu isaanitti. Jalarraa akkasii ol fuuteeti dhiyeeffachaa jechuu haala kanaan xumurame. Hedduu takka namatti tola. Silaa waliin jiraanne waliin nyaanne hedduu takka natti tola. Hedduu takka natti mi'aawa. Hordoftoota kiyyaa wajjin silaa nyaadhe. Allah akkasitti xumuramee jechuu. Kanumaan isiniin jaa viidiyoon irraan tanaa qabadde isiniif dhiyaadhee tanaa Ammaar waan kana sirriitti hojjette Ammaar sirriitti hin hojjenne warreen joos yaada keessan koomantuma jalatti walaa garuu isin jaa laakiin koomantii